Goobas. Okay. Yesuus Kiristoos waaqni tokko jedhe immoo lama moo sadii jedhe Yesuus? Tokko jedhe. Tokko. Qaamni waaqayyoon sadii yeroo nuun jettan dhuga moo soba? Waaqee keessa kan jiru qaama sadii waan jiruun. Oh my God. An kanaaf hin bar. Akka jedhu Yesuus waaqayyoon tokko barsiise. Tokko jedhee barsiise. Museen tokko jedhee barsiise. Abrahaam tokko jedhee barsiise. Ati sadii naan jetta. Kamiif kan Yesuusin fudhadha moo keetiin fudhadha? Kanuma Yesuusin fudhadha. Yesuus waaqayyoo abbaa qofaa waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa jedha. Dhuga moo soba? Dhugaadha. Hallaqee. Kanaafuu Yesuus waaqaa miti kaa. Yaada koon isas bukkeetti qaba? Ayya kaayi. Nuyi Yesuus Kiristoos gaafa waaqa jennuuni abbaarraa waaqummaa addaa yookaan hafuura qulqulluurraa waaqayyummaa addaa waan qabuuf itoo hin ta'in waaqayyoo tokko yeroo ta'u qaama sadiidhaan waan mul'atee fi yookaan jecha waaqayyoo waan ta'eef jechi waaqayyoo immoo waaqaaf lafa kan uume ta'uusaa waan beeknuuf waan hubannuuf macaafni qulqulluun keenyas yeroo dubbatu hundumtuu isaan ta'e eenyudhaan sagalichaan gaafa jedhee gaafa dubbatus hundumtuu kan ta'e waan dumaan dura kan ture waan dumaan dura kan dhalate jecha mataa isaa kan dhalchee fi inni of danda'ee qaama waan ta'eef garuu waaqa biraatu hin ta'e waaqa yeroo jennuuni waaqa abbaa fi waaqa ilmaa gargar baasneetu hin ta'e tokkummaa yookaan isaan tokko jechuu keenyaati. Waaqa ilmaa kan jedhamu ni jira wangeela irra. Waaqayyo ilma akka qabu moo? Amma fakkeef? Waaqayyo ilma kan jedhamu. Waaqayyo abbaa kan jedhamu ni jira. Waaqayyo ilma kan jedhamu wangeela irra ni jira. Yesuus Kiristoos waaqayyo akka ta'e jira. Ilmas akka ta'e. Waaqayyo ilma akka jedhamu. Waaqayyo abbaa kan jedhamu wangeela irra jira. Waaqayyo ilma kan jedhamu ni jira. Amma si deebisaan jira. Yesuus Kiristoos jannaan jedhe kaa. Yoo ni jira itti ragaan siraa fadhe hin jiru yennaan waliifuu galle. Waaqayyo ilmaa kan jedhu jechaa jettatti hin jiru. Hin jiru. Maaf jettanis waan hin jirre wangeela ittiin dabalina jechuun kana maaf itti dabaltan. Amma fakkeef mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:8 irratti Yesuus Kiristoos waaqayyummaa isaan ibsa. Waaqayyo akka ta'es barreeffamee jira, caafamee jiras. Isa malees Yohaannis tokko irratti akkuma jiruun. Anis wangeela baasaa qo'ame. Wangeelli waliin nu galchaa beektaa. Ani dubbii waaqayyo abbaa jiran ni amantaa akkas. Yeroo jettu naan galle. Dubbii waaqayyo abbaa. Dubbii waaqayyo abbaa asirra jirti. Dubbii ergamoota asirra jirti. Dubbiin raajoota asirra jirti. Dubbiin barattoota Yesuus asirra jirti. Dubbiin Yesuus asirra jirti. Dubbiin Phaawulos asirra jirti. Dubbii hatta harreen Bal'aam dubbattee asirra jirti. Dubbii Seexaanii dubbattee illee asirra jirti. Ni amantaa akkas? Nan amana. Goobas. Jira. Goobas, thank you. Dubbii waaqayyo abbaatii fi dubbii barattoota kamtu dursa? Carraan namoonni waan dubbanneef jennee kan raajotaa fudhannee kan bartootaa innisnu macaafa qulqulluu keessatti waan caafame hundumtu immoo hafuura qulqulluu gargaarummaa hafuura qulqulluudhaan caafame immoo jennee namanna. Kanaafuu tokko fudhannee tokko gargar baasuu hin dandeenyu. Musee dubbate jennee dhiisnee Israa'el dhagee waaqi kee tokko yeroo jedhu Musee dubbate kanaafuu waaqi tokko miti jechuu hin dandeenyu. As deebinee immoo Yesuus Kiristoos kana dubbateera. Kanaafuu waaqi abbaan immoo kana waan dubbateef immoo kan Yesuusii fudhannu waaqa abbaa fudhannaa jechuus hin dandeenyu. Hunduma isaa hin fudhannaa jechuun bar beeke waan siin jedhe priority fi secondary waan durfamu ragaa waan dubbiin waaqayyo abbaan dubbatee fi Yesuus dubbatee fi hafuurri qulqulluun dubbate sadarkaa tokko Kiristoos arma dhaabbatee sagadi yoo jedhee Phaawulos sagadiin jedhe kan fudhattaati yoo akkana kallattiin kan si dubbatan taati ajaja. Jechuun waan adda addaan dubbatan lama ta'anii maaf jennaan burqaan Phaawulos wayim ደግሞ Phaawulos barsiisaan kan kee Phaawulos immoo Yesuus moolachuutu barsiisee Yesuus waggaa 3 fi ji'a 6 maal barsiisu ture Maatiyos keessa jira Luqaas keessa jira Yohaannis keessa jira Maarqos keessa jira kanuma keessa jira kan achii gadi Yesuus akkana jedhee qaama Phaawulos ergaa Phaawulos laalama fakkeenyaaf siif hin dubbisa kitaabota kakulaal akka jedhu wangeelota kan jedhamuun 4 qofa 4 bicha 5 miti 3 miti 2 miti 1 miti 4 kaan hundi akka jedhu kuni amma akka jedhu laal okay
gara ergaa Phaawulos gara warra Roomeetti. Eenyu caafe kana gara warra Roomeetti? Yesuus immoo Phaawulos? Phaawulos. Thank you. Okay, ergaa gara Galaatiyaa. Yesuustu barreesse? Phaawulos. Okay. Waan inni barreesse kun hundi waan Phaawulos barreesse. Gara Qorontoos kan barreesse Phaawulos. Erge barreesse erge. Eenyu? Yesuusin kan barreesse wangeelaa afurii Yesuusitu barreesse. Laa isaa barreesse hin jenne baran. Isaa barreesse hin jenne. Kuni ergaa kana hunda Phaawulostu barreesse erge miti kitaabban 14 Phaawulostu barreesse erge miti. Sarratti olii galla jechuun ammas ekkoo silasitti dubbadheera. Garuu barreessee erge yoo ofii mataa isaatii dubbate tuuntee waan hafuurri qulqulluutti agarsiisedha. Ifiif jedha ragaan jechuun hafuura ofii nagar. Yesuus Kiristoos Phaawulos hin beeku bar. Hin beeku. Hin beeku. Barattoota isaatii miti. Barattoota isaatii miti. Yesuus hin filanne. Eenyu isa ergate? Mee isatti erge? Phaawulos eessa Yesuus hin wal arge? Amma fakkiyaaf hojii ergamootaarra. Naakani bakkuma Yesuus guyyaa tokko itti ergee hayi Phaawulos nagaan siif haa ta'u akkana jedheen guyyuma tokko Yesuus itti dubbate. Hojii ergamootaarraa si kennuu hin danda'amu wangeelaarraa. Naakani bakkuma kallattiin itti dubbate Yesuus. Yesuus itti mul'atee jira. Mul'ate jechuun maal itti mul'ate jechuun ofiif jedhee itti nam mul'ate ofiif qaamni bira akkuma Yesuus warri gartee kakuma fa Yesuus ragaa baan mee barattootuma Yesuus keessaa raajootuma keessaa namni tokko Phaawulosiif ragaa bu'u naafiti. Kanarratti olii galla jechuun Phaawulosi ragaa kan ba'ee fi sitti agarsiisa. Phaawulos ofii isaarraa ofirraa dubbata Phaawulos. Qaamni tokko Phaawulosii dubbatu hin jiru. Ifa manaa godhe. Amma si baasutti ifa manaa godhe tokko. Okay, ati baasi. Waaqa guutuu nama guutuu jecha. Okay, waaqa guutuu nama. Si jedhe moo Yesuustu jedhe akkas? Yesuusin waa'ee ofii ibsare Yesuusin namatti ibsare. Amma asirratti ani jechuun Allahan tokko hin siin jedhe eenyu jedheen hin jedhe isumaa jedheen siin jedhe Quraana irratti. Qaama biraa jedheen hin jedhe. Waan jedhe. Allahan an tokko yoo jedhe Jibriiliin ergee. Jibriiliin immoo gara biraatiin deemin kana. Gara biraa. Waan jedhe. Ati Yesuus namaas waaqa jedhe. Yesuustu akkas jedhe moo atumaaf irraa jedhe kanatti. Macaafatu jedhe ka. Macaafa qulqulluun immoo mul'uma. Macaafni gartee macaafni dubbii Yesuus qofaa miti. Macaafa irra kan jiru dubbii Yesuus qofaa miti. Dubbii Waaqayyoo jira. Dubbii harree balaamtu jira. Dubbii Seexaanaa jira. Dubbii Phaawulostu jira. Dubbii barattootaa jira. Dubbii raajoota xixiqqoo fi gurguddoo jira. Dubbii qaama biraa hedduu jira. Seenaa adda addaa jira. Dubbii kana keessa Yesuustu ani nama guutus waaqa guutus jedhe. Ati amma namaa mitire. Annamaadha jettee. Ana dhiise waa'ee Yesuus haasa'u. Fakkeenyaa si fudhataa jira. Yesuusin waa'ee qobasa waa'ee inni ibsee hin jiru. Yesuusin wanti ibsallee hin jiru. Yesuus waaqa moo nama siin jennaan. Yesuus waaqa guutus nama guutus naan jedhe. Yesuustu akkas jedhe. Dubbii kana ፍጹም አምላክ ደቀ መዛሙርቱ ወይም ደግሞ የኢየሱስ ተከታዮች ጽፈዋል። ኤኑ አከዝ በረይሰ ሲንጋም ኤኙ ተከዘ ኢየሱስ አኒ ዋቀ ጉቱስ ያ ሰባ በረቶታ ከየ ያ ዱቆ ጉቱ ከየ ያ ብየ ለፋ አኒ ዋቃሲ ነማስ ኢየሱስ ጀደ ማል ፈከስ ጀቹ በርባቺ ሰሬ ማል ዋን ኢየሱስ ጀደ ማል ፈከስ ዋይ ኦፊሻል አላቡ ኢትን ደበሊና ኢራን ርስና ከስ ጀደ መጫፋ ጉረሲና ዱብሱ ስር ጨቀሳ ኢየሱስ ክርስቶስን ላ ሜና ደገፈሉት ብየ ለፋ ደገፈሉ ያ garte bifaanillee wal fakkaan waan siin jedhe Yesuustu ani waaqaasi ani namaas jedhe moo ati jedhe moo kiristaanuma firaa kana jedhe aman inu akkuma amannutti macaafa qulqulluun hafuura waaqayyoon gaggeeffamanii kabarra'e amma achi keessa kuni sirriidha kuni sirrii miti ka jennu matakkaan qabu macaafa qulqulluun akkasiin hin jenne baran amma macaafa qaba qoyme Masaafni kuni masaafni harkaa qabuun kaa pheenxee 66 ati pheenxee ortodoksii. Ani pheenxee. Pheenxeedha. Matsaafa kana keessatti Waaqayyo Abbaan bakka itti dubbate jira moo hin jiru? Jira. Bakka Yesuus itti dubbate ilmi jira moo hin jiru? Jira. Raajoonni bakka itti dubbatan raajota yeroo jennuus gartee ergamoonni Waaqayyoos bakka itti dubbatan jira. Gartee Abrahaam Musee Salamoo bakka itti dubbatan jira. Akkasuma harreen balaan bakka sana keessatti dubbatteemi. Seexaanii Yesuus dubbate moo dubban?
dubbate inu birma wanti waa jechaa keessan nu galaan jiru. Okay, once gaafadhu Yesuus Kiristoos macaafa kana keessatti ani nama guutus waaqa guutus jedhee gabbaa. Wahin maal gabbaanyin waa jedhu san. Si galee? Do you understand? Yesuus kana dhufeef akka isa tajaajilan eenyu xalaa fakkeenyaaf dhagee xalaa jirtu osoo hin taa'in tajaajiluuf biyya lafa kanarratti. Waaqayyoon kee eenyu xalaa? Allahadha. Allahan quraana keessatti ani Allahadha jedhe? Eeyyee ani Allahadha ana malee haqaan gabbaramaan hin jiru jedhe. Siitu jedhemoo Islaamaa jedhemoo Siitu jedhemoo Allahatu jedhe quraana keessatti? Dhaggeeffadhu tura dhaggeeffadhu afaan Oromoo si afaan Amaaraa si taasisu na dhabbadhu. Ana gaafachuu jira si gaafachaa hin jiru. Quraana keessatti Islaamaatu quraana keessa Islaamaatu Allahan ani Allahadha ani tokko jedhe isintu akkas amanamu quraana tokko jedhe. Quraanaatu jedha rabbiitu jedhe. Goobas naagee si gaafadha. Goobas kiyya Yesuus Kiristoos ani nama guutus waaqa guutus Yesuustu jedhe moo kiristaanaa isiniintu jedhe? Macaafni qulqulluu kabarraa'e hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii barreessanii isin jedha. Aboo macaafni maaliin barreeffamee miti gaafiin kiyya xiyyaaqeen malsiin kiyya gaafii kiyya kanaa miti. Yesuus Kiristoos macaafa tokkoyyuu hin barreessine asitti. Mee maaliif si gaafadha? Ani Yesuus macaafa barreesse hin jennu. Ani Yesuustu barreesse isin hin jennu. Ani Yesuustu macaafa barreesse mun barreesse. Gaafiin kiyya maal ture goobazii kiyya? Yesuus Kiristoos an waaqaadha ka afa kan inni jedhee ka amma gaafiin kiyya kanaa miti irraan siibe. Siin gaafadha irra deebee tokkoffaarra. Yesuus Kiristoos waaqa moo nama siif? Nama guutus waaqa guutus sin jedhe. Goobas. Yesuus Kiristoos ani waaqa guutus nama guutus Yesuustu sin jedhe. Inni illee jedhee macaafarratti warri isa tajaajilan bakka bootonni kun bakka anaa kiristaana siitaa pheenxee siitaa bakka Yesuus ani waaqa guutus nama guutus jedhu amma naa kan harka gadi hin deebisu gooftaan siif fudhadha kun amma. Tawallee. Qaal baqaal. Isinii baname. Oromoo siif hin galle moo wangeela hin beeyne moo maa rakkana yaa jiran isinii hojii. Waan sekendii takka gaafii deebistu maana rakkita. Sa'a kiyya maa gubda sa'a uummataa maa gubda. Yesuus Kiristoos ani ergamaadha jedhe. Ani abbaa biraan ergama jedhe kallattiidhaan qaala baqaa. Ani ilma namaati kallattiidhaan jedhe. Ani waaqaan qaba kallattiidhaan jedhe. Kallattiidhaan waaqa tokkicha qofa waaqa dhugaati jedhe. Isin eessaa fiddanii Yesuus dubbii Yesuus hin jedhin maa irratti kijibdan? Maaf kijibdan wangeela irratti? Isin hin fudhattan amma isin keessa filtanii akka inni nama mucaa nama ta'e. Okay, afaan Oromoo qaal baqaal bakka Yesuus Kiristoos ani nama guutus waaqa guutus jedhu jira keewwanni akkas jedhu. Exact word fallacy jedhama kunin. Ni jira moo hin jiru jedhamu hin jiru jedha. Bakka waan hin jirre natti lalabee hin barbaadu girgiddaan